Kan keenya? Wardii eenyuuti? Wardii Abdukarim. Dhalootaa beeysi? Aanaa Xuulloo. Aanaa Xuullooti? Ciroo aanaa Xuullooti dubbachuu hin dandeessu hedduu miidhamtee jirti ilaal. Sadarkaa kanarra jirti ilmaan Oromoo akkana caccabsaniiti. Tumichaa fi reebichaan beelaa waan ilma namaan goonee irratti deemaa jira jechuudha. Kana dhaamsa warra biyyaatiifis wanni dhaamtan ilmaan Oromoo yeroon biyyarraa yaa'an gahee jira. Yeroo falmatantu hafe akkasumatti hedduu dubbachuu hin dandeessu ilmaan Oromoo roga jirtanii akka deeggarsa gootan adan jechuudha. As dabartee bahara ugaa as qaxxaamurte Jibuutii irraan ji'a 8 turte. Maal isin gaggeessaa turan? Onqoo isin dhoorkachuu, isin tumuu, isin azabuu, dhiiticha, reebicha adda addaa isin gaggeessanii jiraniimi. Egaa namoonni gartee hoosha kana keessatti abbaan hooshaa jechuun araba namni dalagummoo nama keenya akka kaadimaa godhee dalaysisa jechuudha. Namni keenya wacuma isaati jecha dalagaa jechuun namni keenya abbaan hooshaa warri gartee maallaqa guddaan kun irra bu'u uummata arabaati. Maallaqa meeqa isinirraa buusaa isin hin jaan? 15,000. Waggaa Jibuutii irraa baatu meeqa kabalta? Digili meeqa kabalta? 13,000 Itoophiyaadha. Egaa Yaman dhuftees 15,000. 15,000 Itoophiyaadha. Hayyee mee achiis maqaa kee? Eenyu? Qarshii Abdukarim. Abdul Aliim. Egaa amma himtaan tunni dhukkubaa hedduu reebichaa bitumaa hedduu irra gaggeeffame. Dhalootaa beessa? Aanaa Baddannooti. Hoosha baatii meeqa turte? Baatii 8. Achi keessatti qonqoo isin dhoorkanii dhugaatii isin dhoorkanii isin tumaa turan jechuudha. Maaliif isin tuman? Maallaqa? Maallaqa bubadaayanii nutumanii dheebuu nu qaxxaanii baatii 8 duradhee achi keessaa. Amma sa'a meeqatti isin fidan? Sa'a 12. Sa'a 12 makriiba jechuudha. Hayyee egaa eessaa si dhukkuba amma? Miilaan na dhukkuba si Qaamni? Dubama hayyee egaa ilmaan Oromoodhaa hundi ilmaan ayyaa waan deemaa jiru dhageessan warri biyyarraa yaa'u ka biyya keessa jirus namoonni kun hedduu miidhamanii jiranii asumaan dhaamsoonni dhaabbannu gargaarsa Oromummaadhaa akka gootaniif yaala eedamanaa yaalaa geessinee maallaqa guddaa nu gaafatanii ijoolleen tun hedduu miidhamtee jirti dubartiidhaa ni qaanfatti miidhaa guddaa irra gahee jira kanaaf deeggarsa hatattamaa akka gootaniif dhaamsa asumaan dhaammanna. Maqaan keenya? Wardii eenyuuti? Wardii Abdukarim. Dhalootaa beeysi? Aanaa Xuulloo. Aanaa Xuullooti? Ciroo aanaa Xuullooti dubbachuu hin dandeessu hedduu miidhamtee jirti ilaal. Sadarkaa kanarra jirti ilmaan Oromoo akkana caccabsaniiti. Tumichaa fi reebichaan beelaa waan ilma namaan goonee irratti deemaa jira jechuudha. Kana dhaamsa warra biyyaatiifis wanni dhaamtan ilmaan Oromoo yeroon biyyarraa yaa'an gahee jira. Yeroo falmatantu hafe akkasumatti hedduu dubbachuu hin dandeessu ilmaan Oromoo roga jirtanii akka deeggarsa gootaniif dhaamsa isiniif dhaamta. Eenyu maqaan kee? Fariyaa. Atoo hooshaan gamta ka turte? Mee duraan dursee ati Jibuutii irraa baateemi? Eenyu Jibuutii irraa si baate? Diredhaa irraa baateemi? Eenyu diredhaa irraa si baate? Ammashaami. Wanni ittoo? Dikil ittoo? Dikil maallaqa meeqa buufte? 13,000. Dikil irraa kan isin baase muraadeedha. Affaar keessa kan isin dabarse hoo? Hassanoodha. Eega hubuk keessanoo hubuk toojara bakka dooniidha. Tinnishuutu isin qorsiise. Eega gartee doonii qortan arabaa isin qeebale. Arabni isa fidee isin naqe. Ziyaashooddeen kun hoosha keessa jira. Abbaan hooshaa eenyu? Ammi Ubeyd. Ammi Ubeyd jechuudha. Ziyaashooddeen maal dalagachitti hawaala namarraa buusa? Warri nama tumee namarraa buusu eenyu?
Siyaasoo deebii. Siyaasoo jenne erge. Eewwa ziyaashoo deebi obsaan kun araba kanaaf dalagan. Arabaaf dalagan afaan keenya arabaa fi kamiitti guleedhaan nu qottaa'anii afaan keenya isaanii beekaa. Eewwa isaan daleeydoota arabaati jechuudha. Garuu hojii kana qindoominaan irra gaggeessaa raawwachaa jiru araba. Araba. Eewwa araba jechuudha. Ayi duba ati baatii meeqa achi keessa teessi? Baati sadii ta'a. Mee akkasii miti hooshan meeqa buusaa isin hin jaan? Ana hoosha buusanaan jenne eegaas fidan buusinaan jaama. Isa bakka itti buusin jaan magaalaa Adan. Adan kana Eenyu Adan si fidi? nuureen irra dawwaleeti nuuree gurbaan nuureen na fide qaba. Nuureeti ziyaashoo irra dawwalee? Naabaasi jeen Nama jechuudha. 15 naabaa fidee sun fide. Eewwa eega gartee magaalaa Adan isin fidan booda nuuree kanaan maallaqa isin buusaa Kuma isin jee. soddom buusaa yoo uleen nu jaba. Dikil maallaqa meeqa buufte? 13 haa kuma 13. Kuma 13. Eega dikil irraa kan isin baasi muraadeedha. Affaar keessa kan isin dabarse hoo? Eenyu Hassanu Assanoodha. Eega hubuk keessanoo hubuk toojara bakka tooniidha. tunnishuudha. Tinnishuutu isin korsiise. Eega gartee doonii kortan arabaa isin qeebal. Arabnee isa fidee isin naqe. Siyaasoo deebira. Ziyaashooteen kun hoosha keessa jira. Hoosha jire. Abbaan hooshaa eenyu? Ammeessa. Ammi ubeeyt. Ammi ubeeyt jechuudha. Ziyaashooteen maal dalagachitti hawaala namarraa buusu? Warri nama tumee namarraa buusu eenyu? Siyaasoo deebii. Siyaasoo jenne erge. Eewwa ziyaashoo deebi obsaan kun araba kanaaf dalagan. Arabaaf dalagan afaan keenya arabaa fi kamiitti guleedhaan nu qottaa'anii afaan keenya isaanii beekaa. Eewwa isaan daleeydoota arabaati jechuudha. Garuu hojii kana qindoominaan irra gaggeessaa raawwachaa jiru araba. Araba. Eewwa araba jechuudha. Ayi duba ati baatii meeqa achi keessa teessi? Baati sadii ta'a. Mee akkasii miti hooshan meeqa buusaa isin hin jaan? Ana hoosha buusanaan jenne eegaas fidan buusinaan jaama. Isa bakka itti buusin jaan magaalaa Adan. Adan kana Eenyu Adan si fidi? nuureen irra dawwaleeti nuuree gurbaan nuureen na fide qaba. Nuureeti ziyaashoo irra dawwalee? Naabaasi jeen Nama jechuudha. 15 naabaa fidee sun fide. Eewwa eega gartee magaalaa Adan isin fidan booda nuuree kanaan maallaqa isin buusaa Kuma isin jee. soddom buusaa yoo uleen nu jaba. Kuma soddom Itoophiyaa jechuudha. Ati akkasitti rabbi si baase jechuuchi. Jalaa hin fide. Biyya kanallee isaanii dhiyee akkana godhatu. Ija tana isaantu akkana si godhe? Duraan ijji fayyasi qabdi. Arabtichaa tumee osoo tumuun uleen dhiyyeeruuta. Arabtichaa tumee uleedhaan akkana godhe jechuudha. Kuni namni keenya biyyarraa gartee eewwa hin sodaatina biyyarraa baanee odoo lubbuun jirru odoo fayyaa qabnu biyyarraa baanee biyya abbaa keenyaa biyya dhaloota keenyaa baanee jechuu karatti miidhamaa jirra miila dhabaa jirra lubbuu dhabaa jirra eegaa kalee isamee atis maqaa kee himime Urjii Usmaanii jedhama. dhalootaafes. Harargee baagaara mul'ata. Aanaa guroo. Direedoo irraa baateen direedoo irraa baate eenyu si direedoo irraa eenyu si baase Dalaala warqii jaama. dallaala warqii jaamu dikil gaa geesse hoo Jamiilu. jamiiloo si baase dikili meeqa buu 13 Itoophiyaa. kuma 13 affaar keessa eenyu si dabarse Wanti Hassanoo. hassanoo si dabarse hoggaa wanni deeytoo hubuk Tinnishuu. tinnishuudha eegaa wanni deeytoo eenyu dooni si horsiise Tinnishuutu nu horsiisee doon irraa gubuunu arabaatu nu qeebale. arabaatu dooniidhaas fidatee dhufe jechuudha Doonii qabdatee dhufe Ammadoo. ammadoodha Abbaan doonii Ammadoo jaama. hoggaa doonii irraa buutan araba jechuudha Arabaatu nu qeebalee arabni nu fuudhee siyaashoo deebina nu geesse. eewwa oshnitti buutan eessa Ooshaan nuti bakka jaamu beenu baraadha gaara keessa. Amuzee Gaara keessa baraadha nuti waan takkallee azaanallee guraan dhageenyu gaara keessa jirra isaanumaan gasa nu bira jira. Arabaan nu bira jira warri maallaqa nurraa buusu isaanii. Anamma akka mataa kiyyaa hawaalaa qabdaa hinaan jee nama sudirraa eenyu qabaan jee kuma 22 Itoophiyaa na bira buusii kaan ol deemeetiin argaaritti kuma 60 sirraa buusaanaan jee haya jeeni sanboodaan ijoollee dhukkubu kanaa wajjin irraa na baasee as fidee as nagadna. ede isaan meeqatti si buutan Saa 12 as. hawaala amma warra yaman inni dalaganna jiru kuma 15 irraa buusan Kuma 15 Itoophiyaa warra Suudii dalaganna jiru kuma 80 Itoophiyaa. kuma 80 Itoophiyaa nama gartee maallaqa buusun qabne hoo Nama maallaqa buusun qabne achuma keessatti qoonqoon qixaaxee kun kan lubbuun baatellee nu bira ni jira. eenyu namni lubbuun baate san Salaamaa jedhamti maqaan isii Salaamaadha. Warra galamsootiin jiran. warra galamsooti haadha abbaan garti gartee salaamaan warra galamsooti
haadha abbaan ni jirani quba qaban amma kaleessa awwaalamte. Deengadda awwaalamte. Tumichaa fi reebichaa waan dandeen irra gaggeessanii. Tumichaa fi reebichaan duraanis qoonqoon goddaa mara biddii qaamni isii dhiiga fixee gaggabaa fi kanaan qabee qaamni isii hiitee nyaata nyaannu bishaan aayilaandii tokko ganama sa'a 12tti nu kannama. Bishaan aayilaandii akkana takkaatu ganama nu kannama sa'aatii 2tti ganama sa'a akkasii sa'aatii 2tti ammas bishaan owwaarottoo isaa nu kannama. Lafti sunni hawwiti bara haadha ijoolleen dheebuudhaa fi beelaan qaamni isaanii hanqina fidee dhiiga fixattee gaggabaa turte mucayyoon osuma gaggabduu qaamni hundi hiitee lubbuun isii baatee warri isaanii ni jirti ta'an hin dhageenye du'uu isii achumatti bakka warruma dhalaa dhiisisee awwaalchisnee gaggeessinee biraa dhufe. Amma duba amma eega bakka tana dhuftan eenyutu gartee isin tajaajilu jira eenyu isin cinaa dhaabbatu jira. Asitti amma eega ijoolleen Oromoo nu bira dhufte ijoollee Oromootu nu gargaaru jira. Oromoo agarree karaas ijoolleen Oromoo nu gargaaru jirti achitti baay'ee garuu gaddaamne waan jirtuuf amma eegaa as dhufne wayyaa jirra eega ijoollee Oromootti wal harka. Egaa Oromoon akka gartee gargaarsa tattamaa godhuuf gartee asumaan dhaamsadhaman wanni takka guddoommee kala isa ugaa baatu ni dalagattaa maal suudii reetee akkas taataa maarreedhaa karaan nagaa jan yeroo ammaan tanaa daandiin gartee suudii fi yaman iddoo cufaadha. Abbaaniif gartee nama keenya kachi keessa miidhamee fi akka nama godhan garte mee namoota biyya jiran shamarran akka keetii dargaggeessa akka kiyyaa abboota keenya namoota gurguddaa mee maal dhaamtaaf namoota biyya jiran warra biyyarraa yaa'u kan. Namoota biyya jiran ijoolleen kun warri biyyarraa yaa'u sootuma manuu achitti waan du'aa jiraniif ija isaaniillee dawanii waan ija isaanii akkana godhaa waan jiraniif ilkaan isaanii irraa yaasaa waan jiraniif beeloonis deebatanii akka biyya isaanii irraa hin baaneen dhaama. Egaa dhaamsi Oromummaa kanaa ilmaan Oromoo hundi gartee deeggarsa akka cinaa dhaabbattan asumaan isin beeksifna akkasuma gaa wal jalaa waan gartee gabaasaalee jiran wal jalaa gartee isin wanni goonachuudha isiniif dhiyeessina galatoomaa horaa bulaa hangana caalaa waa jechuun dandeessu booyaa jirti waan akkaan garaa namaa naasisu akka gartee hatattamaan gargaarsa hatattamaa gootaniif gartee.